أدون قيا الرئيس نتباته أدو قيا قياما إسن نتباتو رب سن حجاب تيسمني سن هر بيجر تيسن أفا جنتا كيست ربي رسن هاتيسسو نمني دفتي إدو كانت ترقمتي كان أنو كان قوتو لأبتي سقنتا كان لقي فتاجرتو يرو بكا كان ميلا فوتو فتنان الدنيا أكراهم دي سرها هرجو قيان كن قيوتا كرنان الدنيا أكما رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس نبي محمد قرر صلى الله عليه وسلم قيان الدنيا هجي كمو هجي خير ربي جالة يود لقن قيوتا كرنان كان جدا جل سنرآني هاسوا ألفاتا هاسوا قدا برنوتا قدا of keessaa qabu yoo aduun isin darartee teessumni lafaa isin quuqee dhagahuun abdan malee haasawa sheeka baabaa keenya hayyuu keenya gaaddisa nuti har'a qabnu meeroo takka rabbi umri isaanii nu haa dheeressu aamin jedhame namoonni akkanaa kun waggaa 100 keessatti yeroo takka dhufu namoota akkanaa hedduu hin qabnu nama akka she'amiin ibroo nama of gadi qabu ka ganda hundatti warra biyya sanii fakkaatu nama of hin tuulle jabaa nuti qabnu keessaa tokko rabbi umri isaanii nu haa dheeressu ulamaa keenya ka biyya kanaa diin walirraa fuudhaa waggoota dheeraa masaajidaa fi madrasaa keessatti eegaa guyyaa har'aatiin gahan hunda isaanii rabbi irraa haa jaallatu guyyaan har'aa guyyaa dargaggootaati sagantaan dargaggootaati dargaggeessi utubaa diin al-islaami biyyoota islaamni waggoota dheeraaf bulchaa duuba deemtee dubbifte irree dargaggootaatu cabsee tawxiidaan biyya islaamummaa addunyaa keessa babal'ise biyya tokko ummata tokko hawaasa tokko fuuldura isaa tilmaamuuf ummanni tokko booda maal akka ta'uu deemu hawaasni tokko maal akka argatuu deemu bakka kamitti akka kufuu deemu yookiin tabba kamu akka gahuu deemu wanni ati tilmaamtuun dargaggeessi isaa har'a eessa jira eessa oola barumsa irratti hagam jabaadha bakkuma inni borii isaa tilmaamuu dandeessa kitaaba shira yahudaan islaama irratti xaxxe kitaaba maqaa kitaaba san warra yahudaa keessaa tokko waan jedhe biyya tokko diidee seenaa keessaa balleessuuf taarika gubbaa dhabamsiisuuf jabeennaa fi ulfina sharafa biyyi sun qabdu keessaa isii baasuuf waa sadi qofa diigi jedhe biyya san keessaa biyya tokko waa sadi keessaa diigamnaan biyyi sun daaratti afamee jira nyaatuu dhuguun foon nyaatanii juusii dhuganii jaakettii guutanii deemuun seenaa miti baay'atanii wal horanii mana tokko keessaa namni 20 gadi yaa'uun hojjetanii fooqii tuuluun konkolaataa oofuun taarikan ta'u taarika jechuun seenaa jechuun sababa kaayyoo guddicha kownii uumameef ardiin kun uumame samaawaanni kun uumame karaqa sareetti du'ee jira malee ilmi namaa sharafa tokko hin qabu ulfina tokko hin qabu namni shirkii laaqame shirkii jechuun gantummaa guddicha addunyaa kanaati a'zamu khiyaanatin fil kawn gantummaan guddicha addunyaa kanaa shirkiidha sagaleen dhagaamami sagaleen dhagaama warri garaan dhageessanii rabbii dhabamarraa addunyaa kana uume ilma namaa hin jirre dhabamarraa isa fide nyaachisee obaasee lubbuu itti godhee qilleensa inni harganu atamirraa qabee seeliiwwan qaama kee keessa jiru hunda rahmata ofiitiin soore si uumee duniyaa kana si fidee yoo gabbarti gantummaan kana oli jira rabbi ربي شرك الرانو هاسيرو
shirkii yeroo ammaa dargaggeessa keessallee bifa haarawaan seente nashiidaa fakkeessanii muuziqaa ammayyaa fakkeessanii dhimmi baaroon dulloomtee gadi dhaamtee turte aadaa godina tokkoo aadaa biyya tokkoo fakkeeffamtee tiktookii fi feesbuuka gubbatti bifa haarawaan miksarri haarawni godhamee fi muuziqaan haarofni dalagamee fi irraa kan hafe shirkii culamaa'ni keenya dhiigatti laffaatii jarri aartiidha jedhamee maqaan isaa moggaafamee fi aartii naannoo wahii jedhamee shirkiin bifa haarawaan dargaggeessa keessa seentee jirti. رسول ربي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر شركي تتكو أمتك يرى صدا دجرة رسول ربي صلى الله عليه وسلم شركي تتكو الرسول بانو أجتي الرياء أجر صفتونا هرات تتكو سنيمتي قرقود مكان كما صلاة كما قاف دعوة استاديمي دفاع قوتو قاف شيكوني دفاع namoonni shirkiin akka turiitti hafti keessaa shirkii jechuun immoo amma sheekh Hussein ta'ee maalii ta'e miti mata dureessanii miti bareechanii bifa haarawaan dargaggeessa keenya karaa tiktookii karaa feesbuuk adda addaatiin shirkiin bifa haarawaan seentee jirti mee warri baaroo bilbila keessaa qabdan baaroo yoo jennu bar muuziqaani حرام ملا شركي متي في أصح قول العلماء مذهب أربعة موسيقى حرام يو ابن حزم كتاب إساك ست خالف ملا علماء معتبر كفري of keessaan qabdu yoo qabaatte isiin kufrii jedhamti shirki dur mashaayikni keenya takka takka qoma isaanitti qabatanii ittiin daawaa godhuuf godhan ni jijjirti takka takka har'a haasa'uu deemu keessa buttee dubbiin tun asiin naannessite malee kana haasa'uu fi miti garuu baga haasawe dargaggeessi karaa yuutuubiitiin ta'ee karaa tiktookiitiin ta'ee mana miimoorii seentee miimoorii kee moobaayila kee keessatti jechuun shirkii haqa rabbiin kophaa isaatti qabu makluuqaa qooddu haasawa fokkattuu ka osoo gaara gaarii caccabu ka osoo samitti hodhoosanii samiin bututtu shirkii jechuun akkasii bara yoo har'arraa bilbila kiyya sooshaal miidiyaa kiyya irraa بين علماء اتقافة إرى بقى جتا هرك باسا الله أكبر هاسا وسنتين دير السو قبتين براتوني وقوت لما وقوت السدن كنا قدينوت أددا كيستي كيستو غر إجولي إسلاماتين كفانسي برنوتا كيستي بفهارا وانجل قبيل فجرة magaalaa tokko keessa namoota kumaatama keessa namni 13 14 15 dabru jechuun hawaasni kun borru kufaansa akkamii keessatti akka sooshaal miidiyaan har'a mana sammuu
آداب ياهم بين إنما موما وانجد أمو فرين تكا قام ساكي ستين